man achitti mana murtee achitti barbaada achitti yakka raawwatee jira jaamtee himatamtee naan jedhe. Okay, garantii maaliitiin qaba namoota na fuudhanii deeman kanaaf immoo nu harkaa fiigeeti akkas ta'eeti waa godhee garantii naawwanni godhanii nama yaamanii namarratti naawwanni godhan wajjin deemee dhaqee helame gaafadhe guyyaan dhaqeerraa manni murtiidhaa yeroo ballamaan natti gaafate guyyaa 10 tursiisuu barbaadu jechuudha sun. Gizeen dhaqullee maal wajji qabdan jee namni na gaafate hin jiru. Namni ani poolis xaabiyaa dhufee hoggaa yaamanii na gaafatanii nama kana ijaan arkee hin beekuni. Kanneef kana na biraa isin qabdu hin jenneeni. Duraanumarraahu akkaawuntii immoo sababa malee cufsiisee waa'een kun waa'ee gandaa fi gosaa wal tuttuqu waan ta'eef akkasitti akka hin hubatamneef maallaqa isaa akkaawuntii gadhiisaa ammas taanaan akkaawuntii gadhiisuu mana murtiirraa waraqaa barreeffate malli isaa kan namuu fi keezii biraa hojii qabaate amma maaliif hin dhufee asitti hidhamee jeetiin gaafa. Sababni asitti dhufee hidhameef maali? Dabbaqaati waan akkanaa tokko ture keessaa haga alatti jaba haga xiqqaatti beekaa haga wallaalatti waan dila takkaa ture ani guyyaa san hidhame manni murtiidhaa malli namicha akka deebi'uuf naaf namichi nagaya waliin qabu nagaya wal gaafannee wal dubbisnee adda deemnee saayibota kiyya asumaan kan hin galateeffadhu Feesal Jibriil Mucaa jaamu kan warra dhiirtu hojii ture gaafana gizeen an qabamee deemurraa illee kan makiinallee qabanii jala deemee isaa achi na hojii turan isaantu beeka bakka. Wanni sun akkasitti cufnee bakka gabbayee miidiyaatti illee dubbatu hin barbaanne haalliin keessa turee fi istireessa hamaa tokkos ture waan hin malle tokkoo fi akkasittiin maaliin godhe cufeetiin biraa deebi'e manni murtii waraqaa barreessee akkaawuntii illee gaddisaa maal jaajee kasi ajaa'ibu achirraa gizeen dhufu ani hisseetiin jira jeetaa isaa ture inni akka itti hissemee bi ajajee yoo hidhuu batta karaa kanaan qabaa fida asitti sidha jee ajaja akka ifitti dabarfachuu danda'a ammoo inni wanni inni godhe yaa garee takkaa jirata maallaqaan biyyaalaa kana namoota isaan hin barbaanne balleessuudhaaf namoota akka isaa kanatti erganii karaa seeraatiinis haa ta'u maalidhaanis waan dila takka godhan tokko jira. Ni beeka namoonni hedduun amma yoo maqaa yaamuu baadhilleedha. Saniitiin carraa qabutti fayyadamee maqaa kiyya dhahatee hojii miidiyaatti as bahee natti fakkaataa ala waliin beeynu wal agarreen beeynu gaafa waggaa 2 duraa kanas hin jeessa wal agarre ammoo gandummaa yoo ja'ame sheekhaa maqaa sheekhaa qabu tokko miidiyaatti as bahee waan hin qabne. Even keessa dabree waan jee ma viidiyoo isaa afaan na bira jiraa jechaa ture jaanan gizeen dhagu. Haga kanatti isin jechuu kiyya balasa kiyyaa wanni ture kana wanni anaan jaame khabiraa wanti ta'e immoo khabiraa waan akkana kana. Okay, achi keessatti isin walitti buutanii walitti illee bu'uu bira kuttanii fi namootni sababa keessanii hedduu walitti bu'e ispeeshaalii akka Harargee fi akka Arsii waliigalatti ijoolleen as gubbatti hedduu walitti deddeeffachuu turtan. Akka amma jettetti gareetu jaaramee hajattuutu dhufe Sheekhaa Roobefaan garee qabanii ati yoo sibiraan garee qabaachuu turtanii yeroo sanitti garee waliin as gubbaa even laayivii gubbattis tahee viidiyoo mumurame arke tahee atilleen akka Harargetti yeroo san baatee dhaadachuu turte yeroo sanitti maaltu akka dhaadattu si godhe yeroo dhaadattu san Harargee garee ijoollee Harargeetii wajjin qabaachuu turtammoo karaa dhaadumsaa wanni si oofe maali hoggusanitti viidiyoodhaan arke waan hin ta'eef. Dhaadannoo qofa osoo hin taane dhuguma jiruun dubbadhe hangarees hin qabu hawaasni kiyya an keessaa bahe hawaasa akkanaati. Ani yooniin waa nama waa godha nuufitti gartee waan minaal baatatti nama hinaafuu miti. Haqeessa qeessiif sheekiif beekaaf wallaalaan osoo hin hafin anarratti jecha nan dubbadhe kanaaf akkana ta'e yoo makiinaa ta'e warri namaa bitu eenyu hin beektanii. Sunni dhuguma lafa jirtu immoo hawaasni tokko aadaa fi duudhaa amala addatti qabu qaban akkuma naannootti amal gandi hundi yookaan immoo kutaan hundi. Ani immoo kanarratti wanni nan jee hawaasa Harargee irraa hin dhaladhe akka Oromootti Oromoo akka Musliimatti Musliima akka Itoophiyaatti Itoophiyaa immoo hawaasa baha Oromiyaa kanarraa hin dhaladhe hawaasa kaashtuu kaashii jaamu kanarraa. Ani garee isin qabu. Kophaan deemas ni beekta. Indan wanti ture kana garee nan jaaradhee namni tokko
natumsi jeen hin jiru. Dhugaa namni hundi immoo ilaalee ijaan ni arga. Sii galeemi? Kanaa dhaadannoon an godhe yookaan immoo wanti an godhe wanni kijibaa takka achi keessa hin jirtu. Ani Harargeedha jechuun yoo gandummaa ta'e yaa ani Harargeedha. Ammallee Oromoodha. Oromoo keessaa kutaa Harargeetti duuba waan inni itti dhaladhe Harbis namnis beeku maaltu dhaadannaa godhee hoo? Okay. Filattee? Yaa. Thank you. Okay, osoo karaa gaafii itti aanu hunda warreetti atis tahee Sheekh Arroobee isin nama gurguddaa. I think Sheekh Arroobee azala jirtan ta'a na dhageessa. Isin lamaanuu uummata gurguddaa taatanii influensara hordoftoota atis hordoftoota hedduu sheeninis hordoftoota hedduu qabaatee nama Oromoo taatanii sanirraa nama Islaamaa taatanii san booda araara akka itti buustan irratti osoo joo qabdanii isin lamaanuu hin araaramnuu jettanii itti fattan namni yoo nama walirraa ajjeesee ni araaramaa. Ati yoo obboleessa kiyya murtii karaa araaratti yoo nufi waan kana achisiisine maal sitti fakkaata? Namni irra walii dabra, namni walitti balleessa, wal lola. Sigalee namni akka obboleeyyan lamaanuu qawweenis wal dhaa garuu walitti ni araarama. Waan kana karaa araaratti atis nuu qabamtee sheekaas anis nin dubbisa. Waan kana yoo karaa xumura goonee isin obboleeyyanii salaamu alaikum afootuun illaa qofa waliin jettanii namuu san booda dhimma keessan ooffattan moo maal si fakkaataati akka keetitti? Yaada kan ka'e akka namatti akka hawaasaatti yaada bareeda. Gaafiin sii qaba asirratti akka obboleessa Muslimaa akka obboleessa Oromoo akka namummaatti illee. Seera Oromoo seera namummaa seera Islaamaa keessatti illee namni tokko gizee wal dhabe maalirra dhaabbatamee xaraarama. Waan irratti walitti dhaabadhu ati akkana jaamee kan booda badiinsan walitti muranii badii an balleesse jaanii dhiifama wal gaafatan kan beekutti gaara. Dhagee. Waan jiru reeta osuma araaraa miti wanni barbaadite tarii ka waraananii dagata. Inni miidhamee fi waraaname garuu yoomillee hin dagatu. Araarri murtii guutoo dawwalanii yookaan immoo karraa yaamanii tiktaak irra fidanii waan ilma namarratti hin godhamne hin yaaddamne anarratti godhame ani araara godhu hin jiru. Insha Allah araarri yoom akka godhamu guyyaa takka akka godhamu ni hin beeka. Gizee akkamii waan hoggaa ta'e. Okay, afoon illa. Inti waanuma salphaa seeneeti gaa afootu waliin jaa jedhee khairuma yaadneeti eefa dubbiin akkanatti jabduu fi ulfaatu murtiin connection keessa qabe. Okay, eefa dubbiin akkana ulfaattuu fi guddoo taate. Okay, na dhageessa amma? Asirra gootu? Okay. Tole jee kana akkanatti bira kunnaa. Murtiin torkii akka qabu jira. Hello. Ani sumaan dhaga'u jira garuu qabutti hin jiru. Okay. Kanaan bira kunnaa. Tole sanumaan wal qabatee eefa mana hidhaatii baate osoo hin turini hin beeku yeroo hirriibaa koo miidiyoon kun girgireessite gamaa gamanaan murtii kajoo fi atilleen wanni keessa irratti maxxansuu turte bifa miiraatiin akka amantii gadhiifte. Ifi murtii dila san hunda waan dila sanuu baattee waan adda addaa maybe kan miidiyaa irratti namni quba hin qabne keessa dabartee haddii amantii gadhiiftu wanni akkanatti si goosisuu danda'e maali mee murtii haddii san hunda? Yaa yeroo tokko ni beektaa abdii. Miira kee akka itti ibsata haala keessa jiru hawaasa keessatti himachuu dadhabda. Ani waa'ee kiyya takkaatiin miidiyaa hawaasaa kana bahee waa'ee dhuunfaa kiyyaa yeroo hedduu bifa qoosaa, bifa taphaa fi ajandaa taphaa garaagaraa yookaan immoo kanaan beeyta malee akka itti dubbattu yeroo dhabduutu jira. Reefuu irra si kaaseetiin jira. Ana balleessu maqaa qofa osoo hin ta'in mataanillee wanni hin godhamin hin jiru. Waan danda'amu kana hundaan uummata keeyyatti hin himne. Murtii yeroo takka
murti yeroo takka I think hawaasni illee gaafii tana wanna ta'ee jira sila atillee yoo fedhinnaa himuu hin qabaatiin yoo bira kuttillee natti ni tolaan illee akka kiyyatti waanuma ajandaa hawaasaa ta'eef ta'ee namni illee sila gaafii tun koomentii harkutti hin jira. Kaanis itti bufi jaa kaanis bira kuti jaa ati akka filannoo keetiitti gaafii tana deebisuus yoo barbaadde yoo bira kutuus barbaadde takka dirqamni hin jiru biras kutuu ni dandeenya yoo itti bufu barbaadde itti bufi. Sorry si qabuu kiyyaaf. Kami ati khabira dabrinaan jette. Yookaan immoo Dhimma amantii kana yaa. reefna gaafata kana bantamoo. Amma si gaafadhe akka maali? Okay, bal'inaan dubbattaa? Jechuun hin dubbatu hin deema jechuun baritti. Okay, yaa hayyee. Malee gaafii biraa jiru. Tanuma jechuun koomantii takka takka harkeetiin miira hawaasaa meebi hawaasni miira wanna keessa yoo ta'e jeeti itti fufeeyye. Okay, akkas taana. Sorry. Akkamtu ta'e beeka. Gaafa miira kee baastee ibsachuu dadhabdu. Gaafa haala keessa turte roorroo sirra geesse namatti baastee ibsatuun sitti ulfaatu. Wanti sirra gee immoo akka nama tokkotti akka nama dhuunfatte osoo hin taane garee fi jireetirree fuuldura sitti hime biyya keessaa biyya alatti. Xiqqaa fi guddaa miidiyaa qabuuf dhageetii qabuun wanta irratti godhame saniif diffeendi godhuuf illee wama tokko wanni hin jenne. Zan wanni ture waan akkanaati. Yeroo ati hamtuu keessa jirtutti waa hedduu gamaaf gamana ilaaltee dhiista. Wanni dilli sun irra godhame gizeen mana hidhaa sanii bahullee yoo yaadattee jiraatteef. Kanaan ta'e kana na godhan akkasiin ta'e akkasuma isaan ture jecha takkan dubban. Hin callise. Haalaan keessa tureef wanti irratti dhiyeessuun gara seeraatiin gara namaatiin namummaa fi oromummaa fi islaamummaatiin yoo ilaalte waan ilma namarratti godhamuun seeraan illee seeran turin wanti narratti ifimma qaballeessi hagas gahu anarratti deebisifamee maaliif kun ta'e jee namni gaafatee hin turre. Osoo maatii qabdu, fira qabdu, hiriyoota qabdu yeroo tokko tokko kophaa taate beekta. Ta'eetiin achii bee eegaan achii bee booda immoo karaa amantitti aaruu fi miira san keessa maaltu si galchee ka'eetti waan maybe ani ammallee akkana akkasii jee dubbachuu hin barbaanne hiriyoonni kiyya dubbatan dhageessee jirtanatti fakkaata galgala san. Gaafsillee ani akkana fi akkas jee dubbachuu hin barbaanne amantii jechuun ni aarta bakka waan sirratti ta'e kanarratti namootumaati amantii hojii qabeetti yaadu. Keessattuu namoota bakka waan isin jiru beeku dila kan gisee gahu ni aare ni aarta miira addaa keessa galta wanni hundi waan gootu dhabdee jireenya kan kee balleessanii qabeenya kan kee balleessanii maqaa kan kee balleessanii wal cittoo irratti fanxoon gaafas irratti bakka sanii miti namni sadarkaa sanii walitti even lubbuu ifillee balleessuu ni danda'a jeeti yaada akka istireesa keessa jiru. Wanti ta'e yeroo kanatti kana akkamitti akka ta'es gaa akkamitti immoo akka wanti jees itti deema. Thank you. Galatoomii. Tole osoo ati ooltee hin bulin yeroo miira keessa gartee akkasitti muufattu akkuma egaa namni kun diinas qabaa firas qaba yeroo sanitti sitti qoflee siif gaddee kasiinee fi kasitti gammade jidduu namoota hedduutu jira. Achi keessatti immoo osoo ati oolteen buliin waan san keessaa obboleeyyan kee si qaban yeroo sanitti namoonni akka daftee as deebitu si godhan shoora olaanaa taphatan ni jiranii namoonni asumaanuu galatoomfachuu barbaaddu. Guyyaa isaa ooleetiin galgala ani silkiitti yaasuu fadheetiin nama takka wajjin sariiroo qabu wanta miidiyaa dubbadhe san dubbadhee timbaqa dipireeshina hamaa keessaan ture haa galatoomu Alex Taayyee ture kan bakkaan jirus barbaadee waan inni isa dubbisuuf na dubbisee akka bakka jirtullee ayyaara koon qabu namatti ni minnaan jee bakkaan jiru egaan itti himee booda namoota sheekotii fi ustaazota sanii dhiyaatan wal dubbisee
isaanillee dhufanii akkasumatti ifuma biratti argee jechuun akka waan tasa ta'ee tokkotti biratti argee haa galatoomanii dogoggora akka ta'e ilaa qiyaamatti illee wanniin ani hin dagannee fi dogoggorriin an egan dhaladhee godhillee dogoggora kana akka ta'e yoomillee hin dagan immoo kaniin itti waa baradhillee ilma namaatiif jee maaliidhaaf jee miti wanti sirra gahee namni haqa ofii dhabee maqaa ofii dhabee wanni dilli sun irra geesse silaa sanii olillee ni tahaa ture sanirratti dabalatee gaafa mana hidhaa sanii beeru manni hiyyaa akka diigamiyaan akka wayiin gabbee dubbadde ani guyyaa takkaaf wanni akka ati naa hubattu hawaasni kun hubatu barbaadu egaan dhaladheeti as gee egaan miidiyaatti na beeytaniiti wanni biraa haafuuti hawaasa kiyya hawaasan irraa dhaladhaniin jaaladhaniin kabaja Oromoo guutuu addatti hawaasa baha Oromiyaa kan irraa dhaladhe kana yoon waa'ee isaa hin dubbatin namni biraa akkanaa dubbatu nama birarraan eegu waan ta'eef niin dubbadha. Hargi jechiin gizee hunda jiru diinanatti godhuu hin qabu. Guyyaa takkaaf akka dargaggeessatti niin rakkadhee niin dhibamee niin dhabee jee nama takka gaafadhee hin beeku. Geemaa na taphachiisaa jee hin beeku giiftii takka naa kannaa jee hin beeku ni bee atis ni beeyta isaanis ni beekan. Siigalee wanta irratti teessanis an gadi bahee dubbachuu hin barbaanne aarii kiyya karaan ittiin ibsachuu danda'u yeroo sanitti ibsadhe. Amanta kamiifuu kabajaadhaan qaba. Jibba hin qabu. Akkaataan adeemsa seera amantii Islaamaa dhuguma akkana waan jirurraa ka'e jalqaba wanti sun. Dhuguma amantii Islaamaa keessa namoota bifa kanaan akhlaaqa akkanaa kanaan amantii nama amantu jira waan jirurraa ka'e aarii sanitti galee shajjamaa lafaan Rabbi Uriyaa Saanaa dheeressu Abumaas faa namoota hedduu qaati. Bakka sanitti kan biratti agaruu to'ate galgala isa yeroo dheeraa galgala sa'a lamarraa eegallee akka teenye sanitti. Abu Musaabii hedduudha bar maqaa isaanii kan hin yaamini. Aleksi fidee dhufee wajji jira achi teenyee ni haasoyne ni waa hunda itti himee ani isaanitti illee dubbatu dandeenya mira gaarii keessan turre emotional ta'e illee. Bakka inni jira minatti dhaga'amee tasgabbeessanii na waan ta'e hunda eega dhagayaan booda sanduras galgala sanduraa Alex dubbatee ture laayifii sinirratti hamsaa jijjaafaa. Waan san hunda dhagee siituu dhugaa waan sirra gee agarree nuti illee nuti si yaadatiin nuti si quban qabaatiin kun hundi sirra ta'uu malee dargaggeessa taafatee biyya keessa jiraatu iftantee mana fi ijaarratee qabaatee bareedee mul'atee waan gaarii hojjetu. Akkana ta'uu fi nuti dagachuudha waa hedduu takkaa dubbatamee achitti akkuma amantii Islaamatti. Agartee milaa waan hin godhe kun anaaf dogoggora irraa dhumaa kan hin ganallee hin daganne akka ta'e egan si himee booda namoonni hedduun muslimaa waan san godhuu kiyyatti hagammadantu jiru argitee jirtas. Si dhuma amantii Islaamatti akkas qajeeluf immoo deebii si fi hawaasaaf hin dhiisa. Haati alima itti yaaddu haati sheekha itti yaaddu. So wanti ture akkana isaan immoo dhufan nunillee tasgabbeessan waan hawaasa dubbachuu qabanillee shaadallee qabaddu jaan waan godhamuu qabu hunda goone nutu si jiraallee naan jaanii abshir naan jaanii maqaa miira gaariitti ilmi namaa tokko si deebisuun yeroo sanitti si dhaqqabee si tasgabbeessuu waan guddaadha haa galatoomanii irra hedduun namaa maal jechuu ture. Nama argaa isaan feene gaarii isaa yaaddu beekta hanqina isaa qofa barbaadda. Waan jettuun qofa maal akkaan jiruun jettee yaadda. So maallaqa harkateeti yoo dhageessee jiratte maallaqa harkatee maallaqaaf deemee maaliidha osoo nama akkasii yaadu ta'e guyyaa takkaaf ilillii takkanaa kanaa jee namni giiftidha. Akka qoosatti illee hin beekne maallaqaa jee waan san ni godhettee yaaddu. Ani bareedeetiin uffadheetiin dalagadheetiin if dandeeheetiin jiraadha biyya kana keessatti waggaa hagaan magaalaa keessa jiraadha kanatti taakkanaati abde. Thank you. Galatoomii waan hedduudha haasta'ee dogoggorri guddaan